namicha lubbuu nama 99 fixesan meeqisaa isaa walumaan haa yaadannu hedduun keessan barattanii jirtan hadiisota warratti dalagu rabbi nu haa godhu inshaallah hawaasa bareeda rabbi sinaa bareechu halkanii guyyaa ganama galgala duniyaa fi akhiraallee walumatti diinaan wa duniyaan sinaa bareechu duuba gartanii rasuulli keenya qissaa namicha kana ajaa'iba godhen nu hime namichi 99 fixeeti amma garaa nyaatee dubbiin agartanii ta'uu diddee jennaani maasiyaan abbaan raffiftuu jedhan gartee inni sila gammaduu deema jechuudha namni gartanii maasiyaa yoo hojjetu bar ka farsoo dhugullee mi'oofti jedhee ka haraama dalagullee gartee wamatutti keessaa dhaga'ama jedhee barbaada dhaqe sila eega gartee sila nagaa qaba fakkaata eega isii kana dhaqee tuqee qalbiin illee gartanii taa'uu dide jechuudha bitaamila mirga miillachuun gurri isaa gartanii waan numa dubbatamu mara ana dubbataa jirani wayi namni argee laata yaani cinqii fi muddamaa fi lubbuuta gartee isa qabata jechuudha akkasin namichi 99 fixee osoo akkana ta'uuti amma macarashaa lakkee dubbiin kun hin taane jiruu dhabe akkaataa tartiiba dhabe deebi'ee toobadhu naa ta'a laata jedheeti qalbiin agartanii waa kaaftee eegasii ka'ee amma nama wayii gaafatee abboo nama 99 namni tokko ka fixe akkamitti gartanii toobata argachuu dandahaa jennaan ilmiin xiqqoon nama ajjeefti jedhanii warri keenya manguddoo yoo mammaa kan ugarte ila 99 fixxee sila jedheen 99 dabre alaa kulli haal jennaan lakki ka akka kana rabbi nutti nu agarsiisini jeeta ta kana toobaa isaa fuudhaniif je lubbuu 99 fixee ammallee waan toobaa gaafata je a'udhu billahi kun hin taatu jedheen ila silan taatu marree gan taane gaasumaa wajjin dhibbaa taatu jedheen illeen mataa jaarsarraa kutee biraa deeme jedhan garte kun ibaadaa malee da ilmi fatwaa hin geenne ilmiin fatwaa dubbii jajjabduu beekta ennaan agartee amma dhibbaan gahatee amma eegasii ammallee garaa nyaatte dubbiin amma nama saahiba isaa biraa tokko gartee gaafateet abboo gartee dubbii kana toobachuun wayya malli keenya maali jennaan bargan dabbaa abaluu san nama aalimaa wayii jira jedhanii barii mee isuma kana mala gaafadhu jedhan kunillee amma taate jedhee halkanitti dabree dhaqee namicha kaan agartee nama lubbuu dhibbaa fixe mee akkaataan isaa akkami gama rabbiitii wanni kajeelaniif jira jennaan man yahuulu baynaka wa bayna tawbatii jeebar aboo atumti deebitee jennaan jedhe shiftaa beekanii midheera namicha atummaan deebinaan jedhe sii fi tawbata jedduu namni hijaaba ta'uu danda'u hin jiru jedhe atiif tawbaa walii barriin bana jedhe deebi'uma kan kee qofa barbaadama akkanaa sila seefi achuma kaa'ee waan marachi kaa'ee toobatee namichi keessaa luqqifatee mulqatee kawweeda kottu jedhen abboo elaa dubbii waa sii dhaama jedheen eega toobatteefu amma xiqqoo gartee gandi keessa jirtu kun ganda badiiti laal dubbii amma ganda gartee badii kana keessaa ka'i ganda ebeluu hin beektaa miti ganda san dhaqii dhiira gartee rabbi gabbartu jira dhaqii warra sanii wajji rabbi gabbarii jeen suhbatu saalihiin jechuu gaggaarii warra khayriitii wajjin dubbii tana meexiin xalaalaalaa jira keenya rabbi jedha waan ajaa'ibaatii bara namichi kiyyatee dubbiin dhugaadha ka'e amma toobate rabbi irraa toobate rabbiin kun rahmanni isaa bal'aadha garaa muriina obboleeyyan kiyya wama feete haa taatu maasiyaan ati deebii jalqabnaan rabbiin kan kee rahmata san caaluu sitti deebi'a insha Allah namichi kiyya maratee halkan ka'ee beetaa ganda sanitti galuudha see deemuu jiru ajalliree guyyaa namaan qabdu agartanii namichi toobatee deemaa jira jettee waqtii siin qabdu daqiiqaan dhumannaan sekondiin dhumannaan hin dhaabbattu namichi kaan agartee gufatee lafa dhahee achumatti ma'a salaamaa hin dabree bar amma cihaa dhufan kaan aggaadee warri gartee hojii jajjabaa qabu warri gartanii lubbuu fuudhuudhaaf ajajaman warri malaayikaa azaabaalleen cihanii dhufanii warri malaayikaa rahmataalleen cihanii dhufanii achi wal qaban ana fuudha lakki atin fuutu ana fuudha akkamii fuutan nama lubbuu nama dhibbaa fixe ka salaata tokkittii fi ibaadaa tokkitti illee hin qabne eessa geessuu fuutan jannata maaliiti jedheen malaayikaan kaan hin lole abboo nama toobatan nasuhaa argate rabbi isa qulqulleessee jedhe isin maaliif fuutanii ibidda geessuu dandeettan qiyaamaan buute kuni dhugaa dubbata dubbiin ajaa'iba jennaan amma rabbiin fa'aarsala Allahu malakan alaa suurati banii aadam yaa rasuul rabbi alayhi salaam banii aadam fakkeessee rabbiin malaayikaa wayii itti ergee gartee duuba akkasi gartanii jedduu jaraa laalee maal taatan jarana maaltu sin fite bar kunoo namicha kanatu gartee malaayikaan kun fuudhee namicha gartanii takkaa salaata tokko khayrii tokkitti hin qabne lubbuu nama dhibbaa fixe harkaa qabu dhiiga namaa dhugee deemu fuunee jannata geessine jedhanii as dhaabatanii mee dubbadhu jeen abboo isin akkamitti jannata geessuu deemtan ree jennaan nama toobatee toobata qulqulluu fudhatee eega dhiqatee qulqullaahee ganda gartanii dhugaatii wajji rabbi abbaduu deemaa jiru mee maasiyaa kamiin agartanii ibidda geessanii atuu gaafadhu jedheen abboo sila ree dubbiin jajjabdu awwaa isiniin jedhamee jeddutti araaramaa jedheen maal nuun jettaa jedhaniin mee gandanni itti deemaa jiru kanaafi gandanni keessaa ka'e kana mee madaalaati gara gandanni itti dhiyaateetti gartanii dabarsaa fudhadha jeelabbo yoo inni ganda rahmataa kana gandatti deemu kanatti dhiyaate isin warri rahmataa fudhadha meelaala dubbii rabbii kee abboo rabbuma kana maaluma jennaan jara kee ammee ajaa'iban hojjechuu deemu kana laalaa wallaahi waan garaa nama nyaatu bara suma kana ibidda jalaa baasuuf wanni rabbiin goone hin jiru bara
osoo namni itti balleessine rabbul aalamiinaa ta'ee jiru jechuudha. Allahu akbar. Kanaafuu rahmanni kiyya dallansuu kiyyarra caalte jedhee bara. Jannaan amma jarri cuftinuu kanaaf fagoo dhaaree jedhaniiti. Warri malaayikaa azaaballee gandanni irraa dhufe kan madaaluu seenan. Warri malaayikaa rahmataallee gandanni itti deemaa jiru. Yedduma tana keessa rabbiin gaduma qabee maal jedhe? Arditti isii kanaan isiin irraa dhufe kanaan adda yaa'i jedhee nabboo kiyya namicha baasoo hennaati adda yaa'i jedhee wal keessa dabre jedhee nabboo. Inuma safaraniin dhumattu. Inuma safaraniin dhumattu wan ganda kaaniin immoo maal jedheen namichi gartanii sittas deemaa jira dafii tas kootu jedheen. Lafti kaan agartanii bar rasuula rabbi jira bar hadiisa bar. Gandi kaan waluma maramtee waluma dhuftee ganda namichaa bakki inni itti seenee taakkuu tokkoon caaltuyyuu kan inni itti seenu. Kan inni keessaa ka'e kaan kiiloomeetira meeqaati? Warri gadaa lafa safaruu jira. Warri malaayikaa rahmataa fudhatanii dabran namicha. Allahu akbar. Rabbi akkana rahmata isaa bal'aa. Rabbi suma ibidda jalaa baasuuf lafatti wahyii godhee ati as kottu jedhee kaan achi deemi jedhu. Rabbi akkanatti garaa jabaan naaf boleeyyan kee. Wani nuu dhaaman kun cufti wallahi maslahaa duniyaati fi akhiraati rabbi irratti gartee nu haa fayyadu insha Allahu ta'ala. Kanaaf agartanii duuba bi'aa saalihaa keessa seenuun ganda gaarii keessa jiraachuun haala ilmaan kan kee namarraa agartee nama salaata deemu agartee nama ibaada deemu intalli kan kee haadha agartanii birootirraa hijaaba agartee haadha manaarraa hijaaba agartee yeroo hunda agartanii waan khayrii agartee isiinuu hijaaba jaallattu ganda akkanaa jiraachuuf yaala godhi ganda ilmaan kan kee madrasaa gaariitti baratanitti godaani hattaa mana kan kee kireeffadhu keessa deemi mana kiraa keessa taa'i addunyaa fi akhiraa kan kee jaarrataa jirta mana dhagaa jaarratanii keessa taa'u callaa miti yoo qabriin jaarame manni namatti tola yoo gartanii akhiraan jaaramte duniyaan namatti tola laakiin ganda diigame ganda gartanii ibiddi nama eeggatu ganda salphinni nama eeggatu lafa ka'anii dhakaaba keessa walirra ta'anii bira ta'an maal faayidaan isii obbolee keessa ganama si quubsanii galgala si gorraan abshir yoo siin jedhan gammachuu taati gammachuu tokkollee hin qabdu jechuu kanaaf obboleeyyan keenna wallaahi hin gallaa duniyaa tana keessaa inuma kaana wallaahi guyyaa nutti lakka'aa jira guyyaa hin sekendiinii fi daqiiqaan waa irraa muraa jira malee homaa nuu dabalamaan jiru jechuu gala keenya rabbi haa tolchuu kanaaf agartanii namni mu'minaa jechuu haala gartanii khayrii irratti jabaachuudhaan ganda bareedduu filachuudhaan tawfiiqa gaggaarii keessatti gartee waliin jiraachuudhaan jiruu ofiitiifillee tartiiba gaarii laallachuudhaan rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala rahmata isaa bal'isee halkan agartanii rasuulli keenya waan jedhan sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yabsutu yadahu billayli liyatuuba musii'u nahaar halkan kana rahmata isaa bal'isee harka isaa bal'isee warri guyyaa waa balleessaa oole deebi'aa laata توبة ولاتا وهديبيانين كجيل ولاتا جديد هرك رحمة باللساب ولا جل ربين كي سبحانه وتعالى كرفني كمغني كنياني كندون الله أكبر ويبسط يده بالنهار ويال لي هرك صار رحمة باللساب ولا جل وريد مع زيار رب له الرديبية توبتنا لا تجل رب العالمين سبحانه وتعالى ما لون جل قرآن ربين كي هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون هو الذي يقبل التوبة من ربك سنسني كتوبة تقبل فنابة إسني قاجر جين ويعفو عن السيئات مع سياك سن الرسني دبرو هدا برج ربي ويعلم ما تفعلون وأنا سنجد ولا لتي متبر أسوم بيك وسني رحمة قولوا هدا أمو ربي نتبل سني رحمة وقولوا هدا نتيرا قرتني بل سني رحمة وفي قولون فينو مما لكينا كم هاتا وجركين دبين تجمتو جتشو إذا ربين كي رحمة وها قولوا رحمة كان رتجباتشو رحمة ربي بني كان الرقودة أرجتشو قرآن ربي رحمتها قرأوا قبنا حديثني رسول رحمتها برتشو قبنا أخلاقني قاري رحمتها كسبتشو قبنا ورقة قاري تهرتشو قبنا هنجت ورقة قرتني زمني مع سيان دبرسني زمني قرتني بوليتيكا أول نياني والبلسني زمني قصا قصا أنا قرتي كتا أول كني والشرفني زمني والجبا هنجا أو بليانكين أرارمني هادفو بركان هادفو جاللها أرقمو وبليانكين يو والقبني والله الدنيا كست اللي ولا أنتم ماركن يو والفجأة هو يو والمر هو يو قرتني نفسي يا شيطاني وانو قرأي جنان كان ده دبر سجن كولينو سنده ده متعيس يقطع جرامو أجاب ربي قد دبر كأجرته ولينو سنياج وفي والنيانا كانوا ولو مكابينو نياج شو ده ملة تاينو يقطع جر كرايت تجاب زينتي أرجته يعني سبحان الله وان غري قرتي ساني لافسو تجر رجتشو لكن يو والقبته هو يو قرتني دوبا قرتني جبيني وليتاته هو يو إرنا ولي سترته ولي دابته هو لوكسته يو والغرفته هو جبيني جباتاتا أدويني في قرتني كهمين نانسي كجيلو اللي أبدا رندن دوجيجو ها دوغمتو وفي كينيا يو قرتني والمين اللي يو ركون الددا جدو كينيا جرات اللي ركون أدوي دا قرتني وبوليين كين در أدو ما يسانو ركبسا درت ألاتم ما يسا قرانو نياتا
hojiin isaatii fi gochi isaatii fi jechi isaallee ganaa ibidda ta'ee nu gubuu jiraata. Kana gartee dandeenye ofirratti fudhannu. Kanaaf obboleeyyan keenya haalaaf amala gaarii qabaachuun duniyaa nu ijaareeti, akhiraa nu ijaareeti. Akhiratti tanaaf qabritti tanu tolchee nuuf rabbi jedduu nagaa godhee siif obboleeyyan jedduu nagaa godhee ardiin ati irra jiraattu nagaa taate jiruun tee bayii kan kee galli kan kee nagaa taha. Abboo rabbiin nagaa nu haa buusu, rabbiin tawfiiqa nu haa kennu, rabbiin qalbittii tana jaalala keessa nu haa kaa'u. Diinii jaallachuu, warra diinii jaallachuu, qur'aana jaallachuu, hadiisa jaallachuu, seenaa rasuulaa jaallachuu, ollaan ollaa jaallachuu, rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra khayrii nu haa godhu. Abboo rabbiin bishaan qulqulluu waa dhiqee baasu rabbi nu haa godhu. Ka ofii bishaan tortoraa ta'ee ka agartee namni irra tarkaanfatee dabruu miti. Ka agartanii bishaan qulqulluu ta'ee agartanii tortoraa dhiqee baasu rabbi nu haa godhu. Waan fokkataa dhiqee qulqulleessu rabbi nu haa godhu. Afaan keenya rabbi haa tolchu, gocha keenya jecha keenya rabbi haa tolchu. Agartanii qalbii keenyallee rabbi haa tolchu, fuula keenyallee rabbi haa tolchu. Tawfiiqa rabbiin nuuf haa kennu. Wajazaakumullahu kulla khayr. Guyyaa irraa inshaa Allahu ta'ala khayrii akkanaa kanatti dalagannee warra irraa milkaa'u rabbi nu haa godhu. Guyyaa bareedduudhaan illee haga walitti deebinutti gammachuu keessa rabbiin isin haa jiraachisu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.